Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko ni amanna. Ameen. Eenyutu nu barsiise? Maddi isaa eessadha? Burqaan isaa garamii? Kan biyya lafaatii moo kan warra samii? Barumsa hundee hin qabne bu'aan isaa abidda. Kan kee taasifattee amma gatu didda. Waaqayyo waan hedduu keessaan nu barsiisa. Kan nu hin jijjiiramneef maali sababni isaa? Kan baranne kamii kan hojjennu maali? Gocha keessa kan ta'e namaaf madaali. Kottaa ilaallu wal maddiittaa qabnu. Waan nu barsiisanii isa nuti hojjennu. Gaariin osoo jiru amma nu agarsiise. Nuti eenyurraa warra eenyutu nu barsiise? Eenyutu nu barsiise? Yesuus Kiristoos laata masicha jiraata. Kan nu dhageenye kun gocha isaatii laata. Maddi isaa akkamiin maaliin ibsa maree? Isa nu barsiise fakkaachuudhaan malee. Yoo isadha jennee inni amma du'aatti dabarsee of laate nu gidduuttoo jaalalli maaf qorree fagaate. Kan nu du'uu qabnu bakka keenya bu'ee du'e ofii isaa. Nuyi garuu wal ajjeesuu fiigna waliif du'uu dhiisaa. Buddeen maal si godhe lakki cubbuu soomi jedhee kam kan si abboome. Nu barsiisuuf jedhee gadaamitti galee waaqni iyyuu ni soome. Soomuun waan siif maluufi kanatti ajajamte. Yoomidha yoomidha kanatti soomii irratti argamte. Yoona baay'een namaa hunnan dabalatu. Ani keessan jiru lakki nan laallatu. Isa dhumni soomuu faanan soomaa ba'e. Homtuu isaanii nafne ila yoona ta'e. Jettu jedheen yaada yoon yaadantiin ta'u. Nyaata qofaa soomuun garuu nuuf hin malu. Osoo homaan nyaatiin isaa sagal keessaa garuu hanqii namaas jira kiisii kan kee keessa. Siit murtoo jallisee mochisaa dhayyeessaa. Dhiigni obboleessa keessi bira gumaansaa. Eebba nama qabuuf kaata riba keessaa. Hamii ganda keessan siit nama hadheessa. Kana hojjaan gaariin Kiristoos fakkaachuun irree jabeeffannee fannoo gooftaa baachuun innoo garaa laafaa cubburraas bilisaa simaaltu jabeessee laphee kan kee cimsaa. Warra safannisaniif waan godhan hin beekan abbaa isaaniif dhiisii jedheetoo kadhate gooftaan Yesuusii. Malee madabee isaaniif mancaase kan isa waraaneef ija jaame bane dhiiga isaa facaase. Atoo isaa fiddee taaloo kuustee baastaa. Isa dur miidhamte si keessaatiin badu amma irraatti kaastaa. Nuti yoo waliin dhiisne yakki keenya baay'een akkam nuuf dhiifama. Haaloo wal ba'achaa nurraa qulleeffama. Hamaattuu osoo hin taane kan gaariitti hiiku malee laphee isa kamiin ni dhiisuu beeku. Qulqulluu akkan ta'e qulqulloota ta'a jedhee nu gorfate nu hunda danda'a. Yesuus Kiristoos irraa kan baranne hojjaa keenya waliin waliyyuun arganne. Bartee nurraa malee nuyyuu tuffachiise. Nuti eenyurraa barre eenyutu nu barsiise? Eenyutu nu barsiise? Ergamoota laata isaanirraa barre warra lagaaf gosaan addaan damanirre. Inni kun asidha kun immoo achidha jedhanii qoqqooduun bu'aa maalii fidaa? Nutu qomoo lakkoofnee babal'isne rakkoo sila dhalli namaa jalqabbisaa tokko. Atoomaaf qoqqoodda bifaaf sanyii namaa walii keenya hiruun bu'aa maaltu argama? Jecha jajjabeessaa lafee lalisiisu kan karaan dhibetti karaa argisiisu. Uumaa hunda keenya amma argannutti cimaatii dhaabbadha. Lallabni ergamaa qulqulluu Gabri'eel lallabee kanadha. Kan hubateen jiru kan cimee dhaabbate. Gochaan agarsiisee kan ittiin jiraate. Hundumatu raafame domdhee alaaf mana. Sodaadhaan guutamee diinaaf karaa bana. Eenyumtuu wal shakkamaalan ta'a eegaa. Osoo waliin jiruu rakkoosaa awwaalee wal dhooffatee deema. Deegaa gaaddidduma isaayyoo amanuu dadhabee sammuun dhala namaa boqonnaa ni dhabee. Maaf rakkoon nu baasaa mana Waaqayyooti maaf cimneen dhaabbanne? Amantaan tokkuma wangeela irras jira maaf ittiin jiraanne? Kotteen keenya lafa maaf qabachuu didee? Raafamuu keenyatu rakkoo nutti fide. Laphee qulqulluudhaan osoo Waaqa waamne ganamaaf galgala silaa eessaa dhufaa dhibbuun amma kana nagaan baanee galla. Cimnee akka dhaabbannudha Gabri'eel kan nuuf labse. Akka nuti hin dhaabbanne maaltu qabee nu dabse? Lallabniif hojjaan keenya ergammas wal faallesse. Nutu eenyurraa barre eenyutu nu barsiise? Eenyutu nu barsiise? Qulqullootarraa barre isaantu nu barsiise warra ijji laphee banaa. Isaanirraa osoo barre akkasittiin mancaana. Warra loltuun sodaanne arganii fardeen isaanii isaaniif ergamoota galchanii eeboon isaanii. Kanaaf raajichi eessa gaafa diina isaa arge sodaa malee dhaabbate. Ija lubbuu isaas banamee ergamoota daawwate. Keenya maaltu jaamseera maaltu arguu dhorkeera. Mana Waaqaa keessatti osoo fayyinni argamu maaltu nu hin dhokseera. Daandii isa dhugaarra teenyee maaf isa jalaa hawwina? Sila iji keenya ni laphee cufamnaan maal argina? Eenyurraa barreeree?
Haati gooftaa keenyaa osoo nu kadhattu ilma ishee dhaabbattee akka nama abdii hin qabne maal sodaadhaan faalamte. Warra Waaqa sodaatuuf ergamoonni hin buufatu. Osoo kana dhageessuu roobitee raafamuu kennu rakkoo qabda sumatu. Yaada dhuunfaa keetiitiin amma mana adda addaa soogdu. Harka Waaqaatti dhiistee maaf sammuu kee keessaa naqxu. Kan si oolchuu danda'u yaada hojii addunyaarraa yoo hoggantee amantee dhabu mooticha isa Waaqarraa. Jireenya isa dhumneef qophaa'ota taane mootummaa isaa keessaa qooda akka hin dhabne foon bor biyyoo ta'uuf roobni kufnee kaane lubbuu keenya ufuuf mana Waaqaa baane akka fayyuu hin dandeenye sammuu keenya hubachiise eenyurraa barannere eenyutu nu barsiise. Kan wareegamanii aarsaa of taasisan kan wangeela labsuuf du'a da'aa obsan isaantu nuuf hime kana nu barsiise. Jireenyi isaan jiraatan mee maal nu agarsiise. Amantaan tokkicha, cuuphaanis tokkicha, gooftaanis tokkicha. Inni laga gamaas kan laga gamanaas hunduu siif goofticha. Uumama akka keetii deemtee waaqessita. Waaqa isa uumaatiin waliin qixxeessita. Siif galuu hin dandeenye dhugaan amantichaa. Yoo gaaffii gaafatamte hin dandeessu deebisuu baastee jecha tokkicha. Qulqulluun Phaawulos kan wangeela hedduu caafe naanna'eetu barsiise eessatu isaa hafe. Yoo wangeelli barsiifamu teessee kan yaaddu daba waa'ee amantaa keetiitiif boquutu garsi caba. Phaawulos amma du'aatti addunyaa qaqqabsiise. Atoo eenyurraa barte eenyutu si barsiise? Eenyutu si barsiise? Inuma baranna dubbii sagalee isaa daganneetu dhiisna malee ittiin jiraanne waan baranne keessaa. Kotteedhaan deddeebine naxalaa addeeffanne malee dubbii Waaqayyoo lapheerraan dhaggeeffanne. Nuti kan irraa baranne Waaqayyoodha ergamootadha qulqullootadha osoo jennu kan seexanni jaallatu maaliidhaaf kan hojjennu? Eenyutu nu barsiisee anaan kan dhibe kana kan nu hin barsiifate ta'innaadha seexana. Dhaqee itti hasaasee gocha jallaa gorsee addaan ifee waan hin isatti dogoggorse. Waaqa ta'uu hawwee kabaja isaarra gadi darbatame. Wanta kan isaan taane namni kan hin hawwuuf asii baratame. Tasgabbiin jaallatu boqonnaas hin qabu kufuu namaa eega. Isarraa baratee dhalli nama gufuu walitti ta'uu fiiga. Natu Waaqa jedhee sobee kan dubbatu kan saati sobuuni. Wanta hamaaf jallaa namni kan hojjetu isaan gorfamuuni. Qulqulluun Phaawulos wangeela kan barreesse inni waa'ee amantaa bal'inaan nu barsiise. Nu ilaaluudhaaf jedhee osoo irra ka'ee wayyoo tawaahidoo maaltu sirra ga'e jedhaa laatanee. Mana kiristaanaa madaashee kan qoorsu kadhannaa isaatiin kan waaqarkee qaanessu. Waaqa waaqeffamu waaqessuu dhiisanii uumama waaqessa kunuu namni har'asii. Har'a osoo dhaga'e kana maal haa jedhu ati naatiyoosi. Icciitii tawaahidoo fakkeenyaan barsiise dursaa yaa'ee Efesoon kan shakkaa magansiise. Durbeen durbummaan akka haadha Waaqayyoo taate kan dhugaa ba'aa ture. Har'a kabaja ishee dhaloonni gaafa hir'isu Qeerloos maalaa jedhure? Maalaa jedhu Qeerloosi? Fannoo gooftaa argachuuf kadhannaa taasifattee Waaqayyo eeyyamee fi isheen fannoo argatte. Akka gophaa diriirsee du'arraa kaasu. Dhukkubsataa fayyisee jaamaa akka ilaalchisu. Amanuu dadhabee dhaloonni inni amma hundi fannoon qabu. Itti leeyyamuudhaan yoo eebbarraa dhabu. Kan diinni ittiin du'e fannoo kan jibbaniif mee maalidha deebiin? Kan osoo dhageesse osoo kan argite maalaa jettu illeeni? Inni mormi isaa citee qalame akka hoolaa nama ta'e kan dhalate eenyutu isa caalaa? Sagalee lafa onaa keessaa nu dhageessise. Inni akka gaabbii galluuf labsiidhaan nu barsiise. Cubbuun morma nu ga'ee gaabbii irraas fagaanneerra. Barumsa qulqullichaas yoom hojiitti hiikneerra. Cubbuu dhiqachuu dhiisnee akka deebine duubaan maal jedha osoo dhaga'e Yohaannis inni cuubaan. Wareegamaa jalqabaa garraa miidha maqaansaa lapheesaa qulqulleessee waaqaaf dhiyeessa aarsaa. Cubbuun kan sitti hin jirre qabsuura kee hin haadhu. Badii malee dhangala'e diinni kenni qulqulluu. Haadhootu haadhoo jibbee wallaale akka gandaatti. Wal jaalachuun dhabameet wal nyaachisa allaatti. Gorsa diinaan gorfameet qaawee labee ajjeese. Har'as diinicha jiraaf nama walitti addeesse. Dacheen dhiigaan guutamtee xuraa'uun ishee qaata. Duuti inni du'e har'as akka itti fufee jiru osoo ka'ee dhaga'ee Abeel maal jedha laata? Maal jedha laata Abeel? Egaa kiristaanota Waaqayyo maaf callise maaliif murtoo hin laatu? Maaliidhaaf dafee nuun dhufu maaliidhaaf nuun hawwaatu? Jenneetu isarraa deebii ciccinee eegna. Laphee qulqulluun qabnu afaan qofaatiin waamna. Maal keenya ilaalee akkamiin nuuf dhiisa? Hojii keenya kamiin garaa nuuf haalaafu cubbuudha hoondisaa?
Isa sodaa dhiisnee ni jedhamna kan isaa ittiin hin jiraanne abboomiif seera isaa. Cubbuu keenya maraa akkamiin nuuf obsa. Lubbuu baasaa oolla harki keenya dhiiga. Adabbiin nurra jiru nu osoo gaabbiin galiin akkamiin nurraa diiga. Labsii gaabbii galaa har'as ni labsina. Dhugaa wangeelarraa eessatti dabsina. Kan beeku hin jiru guyyaa dhufaatiisaa akka hattuun yeroo iyyaanne dhufuuti. Beeksisee yookiinis beellamatee miti. Warra hin qophoofne gurrichi hin dhiphisa. Gaabbiidhaan jiraadhaa kana furmaanni isaa. Barumsa hin fayyadne kan nuyi hin malle eenyutu nu barsiise mee eenyurraa barree? Hojiin isin hojjettan eenyu akkas hin barsiise? Xiinxalaa irra gahaa deebisaa isiniif dhiise. Sagalee Waaqayyoo damma afaan hin caalu. Yoo maddiitti qabne maaliin madaalu? Bishaan kan jireenya kan dhugame hin dhumne. Kan al tokko dhuge deebee hin dheebonne. Kan dheebote dhufee isarraa dhugu. Kiyyoo kan seexanaa akka ofirraa diigu. Barsiifata hin malle summii daabiloosii. Nu keessaa haaqu ammas Kiristoosii. Dhala namaa hundaa ati nu eebbisi. Jaalalaaf tokkummaa badee nuuf deebisi. Galanni Waaqayyoo waa ta'uuf deebisuu haadha isaatiif waa ta'uu isaatiif.